Ermeleen Abrishiin fudhattee badde jedhamaa jira. Yoo yaa harka fuuni hordoftoonni YouTube kana jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha YouTube kanaaf haaraa kan taatan like subscribe godhaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu Hermiinii Abrishiin guyyaa kaleessaa fudhatte jedhame YouTube haaraa irratti kan gadhiifamee jira. YouTube bubbuu kan jedhamu irratti gadhiifameera jechuudha. YouTube sun haaraa kan banamedha jechuudha. Abrahaamis sheerii goera. Abrahaami dhukkubsata. Akka gudii dhukkubsata. Namni dhukkubsatu YouTube irra galee YouTube nama sheerii go'a. Diraamaan isaa naqamee jira jechuudha. Diraamaan naqamee jira. Miknyaatuun nuura widdii eeggatee Hermiin rifeensa ishee qaniitti lama dhaatti mana isheetti kan gadhiifame wiggiyaan aatteetu achitti kan gadhiifame wiggi uffatteetu viidiyichi kan ture jechuudha. Sijjammar immoo annagaaggarimti isheeyyuu viidiyoo sana keessatti gaafa aggeeffannu viidiyoon sun utuu qalabatiin irraan bahin dura natti fakkaata jechuudha. Kan waraabame ta'ee qalabatii eeggarraa fudhatanii bulee isaa ta'ee naaf hin galle gin viidiyoon kun kan ture jechuudha. Malee haaraa miti jechuudha. Hin beekamu gaa Abrish har'a eessa akka jiru Hermeellaa bira jira ta'ee Rutiyyee bira jira ta'ee hin beeknu gaa. Garuummoo viidiyoon kun dhugaa rabbii kan ture. Haa ta'u malee gin jecha Hermii achi keessatti dubbatte jechuudha. Hermii yani wuddi yani qoonjoo xiqqooma ishee kabaja ofiif hin kennitu dhugaa rabbii kana hindi. Annagaggariin ishee akkamidha dhugaa rabbii. Mucayyoon kun baay'izawee umuriin ishee nama waggaa 19dha jedhanii dhugaa rabbii kana ijoolleedha jechaa jiru. Namoonni baay'een namni isheetti hiiqu hicciitii kana baasee jira jechuudha. Ganaa mucaan waggaa 20 iyyuu guunne jechuudha. Abrahaam qaxxaamuu qaba. Abrahaam Taaddasee qaxxaamuu qaba. Mucaa waggaa 18 gudeedha jechuudha. Akkas taanaanii kanaaf qaxxaamuu qaba jedhee yaadaani. Innaa Hermiin dubbii ishee sana keessatti kottu bakka galii amma manatti gallaa shaaworii fudhadhu hirrafnaa akkuma kana dura waliin rafnaa akkas hin jedhamu አይባልም እንደዚህ አንቺ እኮ ሴት ልጅ ነሽ እንዴት እና ወርዶፍቶota kiyya dhugaa rabbii kana viidiyoo isaaniitti dhufaniin hin beeknu galgala viidiyoon kun garuu kan turedha. Haa ta'u malee nuti viidiyoo isaan gadhiisan irratti jechuudha kan dubbannu mitiire viidiyoo kan barbaadan gadhiisanii viidiyoo sana irratti akka namni kan koomentii laatu jechuudha. Innaa asumarraanii ani kanan jechuu barbaade Rutiyyee fi Abrish rabbi iddoo tokkotti isaan jiraachisu.